ture. Mootiin kuni waggaan seenaa isaa akka barattan labsii guddaa baase waaqa tolfamaa. Waaqa maali? Abeet waaqa maali? Ilaa ortodoksiin waaqa tolfamaa waaqessatti dormi jettan yoo jiraattan warra waa'ee waaqa tolfamaa barsiistu ortodoksiin malee waaqa tolfamaa hin sagaddu galanniif kabajuma qaba. Waa'ee waaqa tolfamaa barsiistu ortodoksiin waaqi tolfamaani maqaan isaayyuu macaafa qulqulluu irraa daagon jedhama. Taabonni waaqiyyoon mooyi taabota jedhama. Maal jedhama? Itti adda baasaa taabotaan waaqa tolfamaa riyaa dhaloota nana waaqayyo nu haa gargaaru. Kana booddee akkas jedheen warri biyya koo keessa jiraattan warri aangoo koo jala jirtan hundi keessan waaqa kootiif sagadaa jedhee waaqa kootiif maal godhaa? Sagadaa. Waaqa kootiif maal godhaa? Sagadaa jedhe. Yeroo kana booddee ijoolleen sadii kan waaqayyootti amanan jiru turan ijoollee meeqan jedhe? Abeet ijoollee meeqan jedhe? Amma kana keessaa inni kaan raajii ilaaluu deema. Inni kaan yoo waam kana keessa waa buteelee kan deemu jira. Inni kaan immoo namni maallaan jedhaa kan deemu jira. Inni amanee dhufe fayyee galagalanniif kabaja inni maal ta'e dhufen jedhe? Inni maal ta'e dhufen jedhe? Mee fedhaa yaa waaqayyo jedhaame? Si amanee dhufe jedhaa? Jiruu korraa? Jireenya korraa? Biyya korraa? Amantaa korraa? Naannoo korraa? Hojii seexanaa? Hafuura moortuu? Hafuura tonqaahii? Hafuura matatii? Barbadees jedhame? Yeroo kana gaayi ijoolleen sadanii waaqayyotti amanu. Elaa yaa warra waaqayyoon dhiistanii waan biiftuu gadi qabeenya naa kenna jettanii waan hin taane mana keessanii qallabdanii haadhoo keessan ollaa keessan hiriyaa keessanii tanii rakkistanii lakki isa biiftuu uumeef isa lafa uume waan hundaa namaa kenna galanniif kabaji barabaraan. Yeroo kana gaayi ijoollonni sadan namoonni waamamanii biyya keessa kan jiran hundiin sagadani waaqa tolfamaadhaaf. Ijoolleen sadan warri waaqayyootti amanan garuu akkeedhani waaqi kee ija qaba hin argu jedhani gurra qaba hin dhaga'u miilla qaba hin adeemu nuti waaqayyo isa jiraataa bara baraaf saganneerraa galanni kabajni isaa. Waaqayyo saganneerra yoo saganneerra jedhaa yoo saganneerra waaqa keetti in amannu waaqayyotti amanneerra jedhan waaqa tolfamaa keetti in amannu jedhani. Yeroo kana booddee mootichi ilaale namoonni mootichaaf waaqa mootichaaf sagadani akkas jedhani ijoolleen kun sadan maal caalan akkamitti mootii tuffatanii jedhani. Waaqa tolfamaa nama tuffachiisa malee nama hin kabachiisu. Ilmi dubaroo Maariyaam ilmi abbaa Iyesuus Kiristoos garuu rakkina keessaa dhiphina keessaa dhukkuba keessaa butee si kabachiisa galanniif kabajisaa baate. Waaqayyoon hin kabajamu waaqa tolfamaatiin hin salphatu. Maal ta'u hin jedhe? Maal ta'u hin jedhe? Eeyyee adaraa waan siin jedha yaasa toora malee deemaa jirtu yaasa waaqayyo irraa galagaltee bineensa dhadhaa nyaachistu daakuu nyaachistu hin salphatta dhumi kee dhiisi qalbii jijjiirradhu waaqayyo nu haa gargaara. Waaqayyo nu haa gargaara. Ijoolleen sadan akkas jedhan waaqayyootti amanneerra waaqa keef hin sagannennaan inaare warri jalee isaatiitti naqani akkamitti si daffarani akkamitti akkas jedhanidhani. Kana booddee akkas jedhe warra abidda bobeessuu danda'an walitti naa qabaa jedhe. Warra maal gochuu danda'an? Adeet maal gochuu danda'an? Maaloo adaraa jireenya obboleessa kee irratti inni abidda bobeessitu adaraa hin bobeessu.
jireenyo obboleessa kee irratti aarii qopheessite waan isa aarsee akka biddaasa gubu waan marrummaa isaa gubu waan yaada isaa dhiphisu qopheessitee jireenya isaan godhin xuruume. warri abidda bobeessuu danda'an bobeessan jedhe warri ammasi beeksisa godhee waama waaqa kootiif kottaa sagadaa warri sagaduu didan garuu abidda bobeessanatti gatamu jedhe maalitti gatamu? warri waaqayyotti amanan garuu abiddi isaanin sodaachisu waaqayyichatu abidda dhaamsa waan ta'eef galanniif kabajaa. yeroo kana beeksisi godhamee waan itti ta'e namoonni hunduu dhufanii sagadani ijoolleen sadan Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eel kan jedhaman garuu akkas jedhani nuti jedhani ammayyuu taanaan waaqa kee utuu ija qabuu nagarre utuu miilla qabuu nadeemne kanaaf hin sagannu galanni maqaa isaadhaa. aarii guddaa waan kan ka'e akkas jedhe loltoota jajjaboo naa fidaa jedhe. loltoonni jajjaboon hin dhufan ijoollee kana harka isaanii miilla isaaniidhaati abidda boba'e sanatti dhaqaa darbadhaa jedhe maalitti darbadhaa? maalitti darbadhaa? nama waaqayyoo ta'e daraa kee abidda keessaa oolta. waaqayyoon dhagaye daraa kee abidda keessaa oolta. waaqayyoo nama daraa kee abidda keessaa si oolcha. waaqayyoo waaqessa daraa kee abidda yeroo jala si dabarsa galanniif kabaji barabaraan maqaa isaa. ijoolleen kun yeroo abiddatti darbatamuudhaaf deeman akkas jedhani abidda kanatti darbatamtu moon sagaddu jennaan waaqayyo nu tamannee jirru abidda kana nu oolchaa jedhani maal kana nu oolchaa? maal kana nu oolchaa? jalaa si haa oolchu waaqayyo. bifa jijjiirratee bara kana abidda baay'ee boba'aa jira addunyatti irratti waaqayyo sin haa oolchu. biyya kana rakkinarraa nuuf haa oolchu. biyya badiirraa nuuf haa oolchu. dhiphinarraa nuuf haa oolchu. nagaa nuuf haa laatu. yeroo kana ga'i ijoollee kun waaqayyo nu oolche jedhanii abiddatti adeeman maalitti adeemanii? maqaa eenyu qabatanii? maqaa eenyu? warri maqaa waaqayyoo qabatanii jirtan waan hundumaa keessaa hin oolchu. maqaa waaqayyoo qabatanii abiddatti deeman yeroo abiddicha bukkee ga'anii loltoonni warri darbachuu dhaqanii hafuura abiddaatu kukuffisee ajjeese. warra maal gochuu dhaqan? warra maal gochuu dhaqan? utuu warra abiddatti darbatame hin du'in warri darbachuu dhaqan dhumani galanni kabajaa. yeroo ijoollota sadan abiddatti darbatanii ofii isaaniitii kukkufanii du'an ijoolleen sadan yeroo abiddatti seenanii waaqayyoo ergamaasaa garbee samiirraa ergee garbee lafaffaa biratti argame abidda keessa naanna'anii faarfatu galanni maal keessa naanna'anii maal godhu hin jedhe maal godhu maal godhu kanaaf guyyaa irraa faarfataa jirra galanni kabajaa. inni jedhu yoo jiraate innarraa guyyaatti abiddi mucaa namaatuun gubina fedha. maayilli innarraa inni jedhu yoo jiraate guyyaatti ergamaan waaqayyoo warra ijoollee waaqayyoo ta'an irraa abidda dhaamsedha galanni maqaa waaqayyoo. kanaaf akkuma barsiisaan keenya ammas nutti dubbate faarsaa 34 warra waaqayyoo sodaatan bira ergamoota buufata. 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 ilaa ortodoksiin kun ergamoota kan kabajuu abiddaadhaantu waan ta'eef. ilaa ortodoksiin kun ergamoota seenaa isaanii kan dubbattu hojii isaanii hojii mucaa namaa oolchuu waan ta'eef nuuf kabaji maqaa waaqayyoodhaaf haa ta'u. nu oolchuu waan ta'eef yeroo kana abiddicha keessaa erga darbatamanii booddee mootichi loltoonni yookaan jajjaboodha warri jiran gaafa dhufan ijoollota sadan abiddatti gattanii warraa ka'ee eeyyee darbannee ganneerraa jedha.
abidda seenanii eeyyee seenaniiru. Egaa xiinxaanii irratti beeka inni. Egaa gubatanii irratti beeka inni. Rifeensi mataa waan tokko hin taane galanni. Eeyyatti amanan waan ta'eef. Eeyyatti amanan. Waaqayyotti amananii. Yeroo kana inni tokko harka isaa kaasee akkas jedhe yaa mootii darbatti illee darbanneerraa jedhe. Abidda buusullee abidda buusneerra garuu waye isaanoo abiddichuu isaaniin gubu ta'ee wallaalee keessa naanna'anii faarfataa jiru. Galanni maqaa Waaqayyoodha. Keessa naanna'anii maal ta'aa jiru? Maal ta'aa jiru? Abidda akkamitti si darbatee jira laata diinni kee? Waan akkamitti darbatamtee jirtaa laataati? Waan akkamitti si darbatee laata? Lafatti darbatamtee jirtu har'a ergamaan Waaqayyoo butee si haa kaasu. Ol si haa kaasu. Rakkina kee haa si haa baasu. Dhiphina kee haa si haa baasu. Harka keessan ol kaasaa garreen inaan inni baasee dhaame. Harka bonkaayitii na baasee dhaame. Harka mootuutii na baasee dhaame. Garreen rakkina keessaa na baasee dhaame. Hin baasa moo hin baasu? Galanni ulfinni. Faarfataa jiru. Maal ta'aa jiru? Yeroo dhaqanii ilaalanii dhuguma ergamaan Waaqayyoo garreeniitti dabalameera. Sila sadiitu abiddatti darbatame. Amma garreeniin duukaa jira. Meeqa ta'ani? Meeqa ta'ani? Sirrisuudhaaf si darbata. Goonni kee Waaqayyoon moodachaa godhee si baay'ifata. Galanni yeroo kana gaa'ii ilaalanii akkas jedhan inni isaan duukaa jiru. Inni isaan duukaa faarfataa jiru. Bifti isaa bifa ijoollee Waaqayyoo fakkaata. Bifti isaa bifa ilma namaa fakkaata. Warra kan Waaqayyoo fakkaata. Warra kan eenyu fakkaata? Kan eenyu fakkaata? Eeyyee galanni kabajni ulfinni Waaqayyoo. Inni isaan duukaa faarfataa jiru sun bifti isaa bifa ijoollee Waaqayyoo fakkaata jedhani. Eeyyee kaa garreeni inni eenyudha inni? Eenyudha inni? Waa'een garreeni kana namoonni baay'een akkamiin jedhu warri ortodoksii kunoo ergamoota waaqessitu waaqessuru. Warri ortodoksii kunoo ergamoota malee waaqan beekan jedhu Waaqayyicha ergamoota nuu kenne. Galanni kabajni ulfinni. Maaliif kamitti garreeniif kabaji barbaachisa sagantii barbaachisa kan jedhu jiraachuu danda'a. Ilaa yaalchota ergamaan Waaqayyoo ergamaa Waaqayyoodha. Harreen yookaan horiin sagaddeetti maal gooteetti? Maal gooteetti? Eeyyudha. Ergamaa Waaqayyoo jedhame. Jedhame ergamaa Waaqayyoo jedhame. Ergamaa Waaqayyoo eenyuuf sagade? Harreetu sagade. Namni immoo harreerra caala. Namni immoo harreerra ol jira. Namni immoo iyyaada hin dubbata. Gara sagalee Waaqayyoo haa ta'an. Gara dubbii Waaqayyoo haa ta'an. Gara dubbii Waaqayyoo haa ta'an. Gara sagalee Waaqayyoo haa ta'an. Gara dubbii Waaqayyoo haa ta'an. Meenillee Waaqayyoo. Amma
sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Sagalee maqaa waaqayyoon ifitti dubbadha. Sagalee waaqayyoo dhagaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni kan sobee beekuu barbaada isa dhiisaaf. Waaqa dhaggeeffadhaa. Eenyuun dhaggeeffannu? Waaqayyo. Isa hidhaa namaa hiikoo dhaggeeffannu. Inta amantu. Isuma eebba keessa hamaa ture isuma nagaa kee qabaa ture waaqayyoo qabe malee waan biraa miti galanni isaa. Ergamaa waaqayyoo itti faarfatu. Yeroo kana warroonni iddoo kana jiran warroonni dhaqanii ilaalan bifa isaa bifa ergamaa waaqaa fakkaatan ergamaa itti fakkaata. Ijoollee waaqayyoo fakkaata warra kan waaqayyoo fakkaata. Inni mucaa namaa fakkaata jedhan maaliif mucaa namaa jedhame yeroon keenya nun deemsisu. Maqaa waaqayyoodhaan calluma jedha. Yeroon keenya nun deemsisu. Inni ilma namaa fakkaata maaliif jedhame? Ilmi namaa eenyudha? Yesuus Kiristoos isa samiirraa dhufee durboo maaramiirraa nama ta'ee dhalatedha. Galanniif kabajama. Maaliif isa fakkaata immoo jedhame kan jedhuufi ergamoonni waaqayyoo akkuma Kiristoos qulqulluu ta'e qulqullummaa isaaniitiin mucaa namaa rakkina keessaa oolchu. Galanniif kabajama. Maaliif kabanya? Ergamoota waaqayyoo arreen sagaddeettiin jedhe. Arreen maal taateef? Sagaddeetti. Maal taateef? Sagaddeetti. Maa ergamaa waaqaaf sagadda kabaja kan jedhu yoo jiraate arreetu sagadeera. Arreen iyyuu sagaddeetti. Horiin duudaan sagaddeetti. Ergamaa waaqayyoodhaaf sagaddee seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 22 ergamaa waaqayyoo sagaddee billaan ergamaa waaqayyoottiin bala'amee rukutuuf ka'e in oolchite. Galanniif kabajama. In oolchite. Ijoollee waaqayyoo egaani ergamootaaf taabota maaltu walitti kan jedhu immoo jiraachuu danda'a. Maaliif? Warri ortodoksii kun waaqa tolfamaa waaqessitii yookaan waaqa tolfamaa baattii kan jedhu jiraachuu danda'a. Dhugaa waaqayyooti waaqa tolfamaan baannu waaqayyoon hin waaqessina. Taaboti waaqayyoo immoo harka waaqayyoon saba keenyaaf saba Israa'eliif karaa Musee nuu kenname arras kan keenyadha. Galanniif kabajama. Kan keenyadha. Kan eenyuuti? Kan keenya. Kan ijoollee waaqayyooti. Kan eenyuuti? Kan keenya. Jedhaa kan ijoollee waaqayyoo jedhaa. Kan ijoollee waaqayyoo. Kan eenyu? Kan ijoollee waaqayyoo. Kan ijoollee waaqayyooti. Malee waaqa tolfamaa miti. Akkamitti kan ijoollee waaqayyooti? Musee waaqayyooti haaseera moo haasofne? Haaseera. Maayettani? Haaseera. Haaseera. Taabota waaqayyoo qabatee waaqa isaa wajjin haasa'e Museen. Waaqayyoo wajjin deddeebi'ee haasa'aa ture Museen. Waaqayyoo wajjin dubbachaa ture. Jarana namni waaqa tolfamaa baatu waaqayyoo wajjin dubbachuu hin danda'a? Hin danda'u. Waaqayyoo waaqa tolfamaa wal argaa? Hin argu. Egaa Museen hin dogoggore jiraate Museen wajjin wal gaafatu kaa nuun irra taabota waaqayyoo dhaloota dogoggorsuurra dhalootaan taabota dhiisi jechuurra dhalootaan taabota irraa addaammee jechuurra Musee dogoggore yoo jedhe Musee gaafatu. Waaqayyoon maa Museetti taabota laatte jedhee waaqayyoon gaafatu. Hin danda'amaa waaqayyoon kasasun? Hin danda'amu. Hin danda'ama? Hin danda'amu. Waa'ee taabotaaf kan isin kasasu yoo jiraate inni waaqayyoon kasasaa jira. Maaliif taabonni harka waaqayyoon nuu kenname? Harka eenyudha? Harka waaqayyoo. Harka eenyudha? Harka waaqayyoo. Namni ulfinni waaqayyoo. Harka waaqayyoodhaan nuuf kenname. Namoonni waa'een taabotaa rakkisu warri taabota baatani warri taabotaa duukaa deemtani waaqayyo waliin beektan namoonni jettani
waaqayyoon sodaadhaame Iyyaasuun faa waaqayyoon wallaalaniire waaqayyoon dhaga'anii biiftuu dhaabaniiru taabota qabataniiru isaan ture goggortanii Musee faayyaasii faaddoo goggoreere arra maaliif akka ijoolleen taphaa yaa waaqayyoon eegu jedha waaqayyo hunda keessa waa eegu ijoollee waaqayyo sagaleen waaqayyo dubbiin waaqayyo jechi waaqayyo jireenya guddaa namaa hundumaa fi daandii qajeelcha maal qajeelcha maal qajeelcha taabota waaqayyoo irra sagalee waaqayyootu jira dhuguma kakuu moofaatti taabonni waaqayyoon barbaachisa sirriidha wangeela irra jira ergamoonni barbaachisu wangeela irra jira waaraatti immoo eenyutu barbaachisu jedhe jiraa jirana jiraa jirana 66 81 warri ortodoksii 81 inni sun 66 kan jedhutu 66 sanarra mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 gubbaatti as jedha mee sagalee kana na duukaa jira manni waaqayyoo inni waaqa keessaa hin baname taaboti waaqayyoo inni ulfina qabeessi achi keessatti argama inni maqaa egaa warri taabotiin barbaachisu hettayyoof ni danda'ame ol baasa samii keessaa buufaaqa warri taabotiin barbaachisu hettan yoon danda'ama teessa samii keessaa dhaqaa fuudhaaqa ijoollee tawaa iddoo irraa adda baasuun hin danda'amu galanni kabajni amantaatti jabaannee waaqayyoon waaqessinee akka jiraannu nu haa gargaaru. Jaalala amantaa qabaannee ollee akka bullu nu haa gargaaru. Kiristaanota waa'een taabota waaqayyoo eeyyee kakuu moofaadha. Mul'ata Yohaannis kakuu haaraa cufaa wangeelaati. Mul'ata darbee homtuun barreeffamne wangeela keessaa. Mul'ata Yohaannisiin cufame akka taabonni samiirra jiru lallabamee cufame dubbatamee cufame galanniif kabaji maqaa waaqayyoo. Ortodoksiin garuu akkas jetti kakuu moofaani hiikkaa kakuu haaraati kakuun haaraa immoo hiikkaa kakuu moofaati galanniif kabaja maqaa. Amma ijoollee waaqayyoo biiftuu amma jala dhaabachaa jirru kana kakuu moofaa moo kakuu haaraan uumame? Maa jettanii? warri kakuu moofaan barbaachisu taabonni kakuu moofaatti malee kakuu haaraatti hin ta'uttani biiftuun kunis gaasa kakuu moofaa uumame waaqa harkaanu kenname waan ta'eef jala hin dhaabbatina. Eessa dhaqama jalaa deemuu hin danda'ama? Hin danda'ama. Isaan fila ganama maal jedhan lafti yoomuu waan jedhan? Maa jettan? Arrarra jirra moo irra hin jiru? Kakuu moofaa warri ortodoksii kakuu moofaa galmalee ho'istu hiikkaa kakuu haaraati. Lafti kakuu moofaa uumamte warri kakuu moofaan barbaachisan lafa ishee kakuu moofaa uumamte irraa bu'aasa kakuu haaraa yaa baaka hin danda'ama. Hin danda'ama. Amantaan ortodoksii isa duriiti eeyyee. Isuma duriiti. Isuma bara Kiristoos keessa dhaabatee lallabeeti. Isuma akka Kilaayimaanoot faa keessa dhaabatan lallaban. Isuma Abuyeen faa keessa dhaabatanii lallaban. Isuma Iyyaasuun faa Museen faa warra wangeelli dhugaa ba'uuf Phaawulos faa Phexros faa keessa dhaabbatanii lallabanidha. Galanni kabajni isa qabannee akka deemnu waaqayyo nu haa gargaaru. Eenyu nu haa gargaaru? Eenyu nu haa gargaaru? Kanaafuu waan amanne beekuun barbaachisaadha. Inni si amante si oolcha. Rakkina jalaa si oolcha. Gidiraa jalaa si oolcha. Du'a jalaa si oolcha. Iddina jalaa si oolcha. Waan amante turutti beeku eenyu nu haa gargaaru? Eenyu nu haa gargaaru? Waan amanne waan beennuuf taabota waaqayyoo qabannee deemna. Waan amanne waan beennuuf fannoo waaqayyoo qabannee deemna. Waan amanne waan beennuufiti waaqayyooni waaqessina. Phaawulos akkas jedhe ittillee yoo kana nama ni beekaa'e maalin jedhe? Ittillee yoo kana nama ni beekaa'e. Maa jettanii? Ittillee yoo
Kanaman tambeettumiti inneenyudha isa ergamoota nuuf kenne isa taabota nuuf kenne isa qulqulloota nuuf kenne isa fannoo irratti nuuf fayyada galanni maqaa egaan jennee waaqayyo walumaa galatti waaqayyo nu oolcha waaqayyo maal godha aduu keessa waan jirtaniif isinitti hin dheeressu waaqayyo maal godha rakkinati keessa jirtu keessaa si haa oolchu biyya abidda jalaa nuuf haa oolchu rakkina hamaa jalaa nuuf haa oolchu lola hamaa jalaa nuuf haa oolchu waraana hamaa jalaa nuuf haa oolchu biyyaaf nagaa nuuf haa laatu harka keessan ol kaasaa yaa waaqayyo jedhama biyya keenyaaf nagaa laatu maaloo nagaa nuuf jedhama dhangala'oo dhiigaa nu oolchu jedhama hidiraa nu oolchu jedhama jaalala nuu kennu jedhama tokkummaa nuu kennu jedhama yaa waaqayyo jedhama hafuura hamaa jedhama nama gidduu galee gargar nama baasu nurraa ifadhu tokko nu taasisedha hamaa nurra dabarseedha biyya nagaa nuu fayyada inni maqaasaadha waaqayyo biyya keenyatti araaramu waaqayyo hamaa jalaa nuuf haa oolchu biyya nagaa nuuf haa godhu adaraa gaadhaamsasi qaba kana caalaalleen dubbadhu barumsattu waaqi nuti amanne nu oolcha maal nu godha rakkina jalaa ooluun barbaadda miti dhukkuba jalaa ooluun barbaadda miti abidda barichi bobeessaa jalaa ooluun barbaadda miti waaqayyotti amani jaalala waliif qabaadhu adaraa dafqa obboleessa keetii saamuuf hin ariifatin waan hin taane raawwachuuf hin ariifatin eenyu nu gargaaru eenyu nu duukaa ta'u waaqayyo nu duukaa ta'u ilaa kiristaanota wanti isin amma fuula keessan irratti argaa jirtan kun bineensa manatti ittiin kan fayyadaman irratti hidhanii seexana irratti hidhanii mandara keessa gadhiisanii eebba namaa kan ittiin saaman amma du'aa fakkaatu garuu isinitti agarsiisuun hin danda'amu inni kan biraan kanas naa kenna ilaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffadha guyyaa borii mana qulqullummaa keessatti isinitti agarsiisuu hin dandeenye garuu walumaa galatti namni jaalala waliif haa qabaatu waan namaa wal irratti hojjechuu dhiisa wal balleessuu dhiisa inni tokko dafqee harka duwwaa gala inni tokko immoo karaa kan biraa saamee ittiin jireenya isaa bal'ifata dhalli isa tokko raatoftee ol deebitu dhalli isa tokko kan biraa keessa ta'e kun hin barbaachisu hin barbaachisu ola deemaan baratee yaalatee galma godha dhabee tatatee dhufee dhaatiif jaaraatti gadi ta'a inni kan biraan gabaa keessaa dafqaa olee xuruurfataa olee gala harkisaa duwwaadha eebbi namaa saamamaadha meerka keessan ol qaba eebba koo naa deebise dhaabadha diinaaf hin taasisin jedha kaasee jedha eebbi koo kan ko'atamadha eebbi koo kan ko'atamadha namaanatti hin dabarsin jedha jireenya koo eebbiseedha waaqayyo jedha magaalaa kana keessa hafuura jawwee hafuura waraabessaa hafuura hagalaa manni namaatti isa ergamu humni keenuuf haa qabuudhaan biyya keenya qulqulleesseedha nagaa immoo nuu buuseedha waaqayyo nagaa nuuf haa laatu fayyina isiniif haa laatu nagaadhaan fansii qaba dargaggoon dhaabii sigaaraa jirtu dargaggoon hojjettee qooda nama taatu hojii kan biraa rakkina kan biraa keessa jirtu waaqayyo si hiikaati kottu gara mana qulqullummaa waaqa sii kadhanna jireenyi kee qabamaa ta'e kan jiru hojjettanii harkaa kan dhabdan deemtanii milkaa'uu kan dadhabdan karaa adda addaatiin karaan jireenya keessan keessa kan guute kottaa waaqayyo si hiika waaqayyo maal godha waaqayyo maal godha biyya kana nuuf haa hiiku saba kana nuuf haa hiiku nagaa nuuf haa laatu fayyina nuuf haa laatu isin keessa jirtan keessaa waaqayyo isin haa baasu fayyina harka isaa isiniif haa diriirsu eebbi waaqayyo hunda keenya irratti haa hafuuf sagalee isaa sabaranne mootummaa isaatti nama gara nu haa taasisu waaqayyo maal godha
Godha maal godha? Nu oolcha jedha Waaqayyo maal godha? Waaqayyo maal godha? Harka diina keessa si oolcha Waaqayyo Waaqayyotti amani amantaatti jabaadhu ofirra qulqulluu hunda keessan duukaa ta'u sirraa tula jiyyaa.